Barsiisaa damee Girmaa jalqaba Ammarbaatti Bulaalurraa Maamaa waliin ta'uusaa Daasee Barsiisaa Gazzaachii Mulaatu Kuraantoonni horii qabuumanii kitaaba kana filee ijoo manaa ga'u kana gargaaraa turanii obboleessaa Qananii Nuuruu Abduu Diinaawwan Dabbabee Asii Raayoo Nasrandaa Abduu Beenyaa Gammadaa akkasumas Labaan Boqqollaa baay'ee galateeffadhaa galatoomaa isinitti barbaada. Siyaasudhaan yaa'u ammeenyi maal akka ta'e hundi keessa nu beektu ammeenyi waan gaarii ta'e osoo hin taane waan badaadhaanis kaannuun dubbachuu waan jirudha. Ammeenyi jechuun akka yaada kootiitti biyya lafaadha. Wanti baduu sana gammachiisu ammeenyi. Biyya lafaadha hin bada jedhee kan yaadus kanan booddee ammeenyi. Ammeenyi diina dhala namaati. Ammeenyi vaayirasii jalqabaa hamma dhumaatti uummata biyya lafaa dura jiru fixaa jiruu fi ammas kanan booddee itti fayyadamee itti yaadamaa jirudha. Kanaaf ammeenyi akka baduufi namni qabu kitaabota kana akkasii dubbisee akka ammeenyi irraa bilisa ta'uu abdii qaba. Kan wanti jechuu barbaada barreessuu danda'a malee dubbachuu danda'u galatoomaa. Hukum sampai ambil kita ambil. Buabi itu kesebelah tujuan orang tenaga usaha. Hawas berkebuai pakai kembali pakai tepi ni hawas berangkat. Be ambil yang ada. Ambil. Pakai ni kari itu satu orang kita asal kawan aku semua. Kita apa asal sama. Mati saham meja. Aku berkata aci pemati. Apamu hujan anak-anak itu dibeker. Apabila teri sirna ibas. Kenapa? Sirna ibas atau kayu. Pertama, episodi kerana sebenarnya episodi kentang. Please, saya makau. Namun sudah kepada 5 Mac.